Nidhan jechuufi miti. Waajjira keenya cufan jechuufi miti. Nun ajjeesan jechuufi miti. Moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti. Qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa ummata isaa malee. Dhugaa ummata isaa malee. Tarsiimoo qabna. Tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala jala itti ol baafna. Abadan waan takka beekuu qaban. Ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoo fi Oromiyaa akka isin argu kanatti arga. Mootummaa isaa ta'u inuma filata. Inuma filata.